Kawala barakakuu moofaa. Kawala barakakuu haaraa Gihuuz jedhamu. Gihuuz jechuun baahitaawii nama jalaa dhokatee jiraatu jechuudha. Biyyoota kawaalli itti jalqabanii fi babal'atan shan Itoophiyaa. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Kawaalli yookiin gadaamiin maalidha? Yeroo jalqabaaf biyyoota kam keessatti babal'ate? Kawaalli bakka namoonni Waaqayyoo biyya lafaa isa wal makaa kana jibbanii Waaqayyoof dhiiga malee wareegamanii namarraa Waaqayyoof adda of baasanii jiraatanidha. Lafa warri Waaqayyoof adda of baasan yookiin qulqulloonni jiraatan kun immoo qulqulluudha. Kawaala keessa kanneen haala wal fakkaatuun jiraatan waldaa monoksootaa jedhamu. Waldaadhaan erga Waaqayyoon tajaajilaa turanii booda namarraa adda ba'anii kan jiraatan baahitaawii jedhamu. Fakkeenya Malkiiseedeq, Yohaannis Cuuphaan fa'aa namarraa adda ba'anii bosonaa fi holqa keessa jiraachaa turan. Isaan akkasii kun Gihuuz jedhamu. Gihuuz jechuun baahitaawii nama jalaa dhokatee jiraatu jechuudha. Kawaala barakakuu moofaa. Dhaloota Kiristoos dura namoonni kawaala ta'uu baatus kan Waaqa isaaniif adda of baasan jiru. Fakkeenya baahitaawii akka Eeliyaas, tokkoffaa Moototaa boqonnaa 17:3, baahitaawii akka Henook, Uumama boqonnaa 5:24. Henook erga fuudhee ijoollee godhatee booda jireenya biyya lafaa kana jibbee baahitaawii ta'e. Sana boodas Waaqayyo isa dhokseera yookiin ol fudhateera. Kanaafuu baahitaawii ta'uun barakakuu moofaa keessas jira jechuudha. Kawaala barakakuu haaraa. Dhaloota Kiristoos booda malee isa dura monoksummaan hin beekamu ture. Isa booda garuu baahitaawii ta'uunis monoksummaanis ni jira. Ragaa Wangeela Maatewos boqonnaa 19:12. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga cuuphamee ka'ee kawaala Qorontos deemuun guyyaa 40 osoo waa hin nyaatiin taa'uun seera kana nuuf jajjabeesseera. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 4:32-37 irratti bara duuka bu'ootaa namoonni hedduun baahitaawii ta'uu isaanii barreeffamee jira. Jalqabbii sirna monoksummaa fi baahitaawii. Dhaloota Kiristoos booda bara 250-341tti baahitaawii jalqabaa kan ture Paawuliidha. Ta'us jireenyi kawaalaa seera qabeessa hin turre. Seera qabeessa ta'uu kan jalqabe Abbaa Inxooniyoosiinidha. Bara 251 dhaloota Kiristoos booda giddugaleessa Misiritti dhalatan. Maatiin isaanii Sooriyaadha. Innis isaan duukaa mana qulqullummaatti deddeebi'aa ture. Erga maatiin isaanii irraa boqotanii dhaala maatii isaanii qabatanii osoo mana qulqullummaa dhaabatanii qaddasiisanii lubni kan qabdan hiyyeessotaaf kennaa yeroo jedhu dhaga'anii raawwachuun qaba jedhanii gara mana isaaniitti galanii waan dhaga'anis raawwatan. Erga raawwatanii gara gammoojjii fagootti adeemanii kadhannaadhaan fedha foon isaanii fi seexanaa mo'atan. Jireenyi kawaalaas akkanaan jalqabee babal'achaa dhufe. Biyyoota kawaalli itti jalqabanii fi babal'atan 5. 1. Misir. Biyya bataskaana jireenya kawaalaa fi baahitaawii addunyaaf arjoomtedha. Jaarraa arfaffaa keessa immoo babal'ina isaatu jalqabe. Namoonni jalqabbii fi babal'ina kawaala biyya kanaaf qooda fudhatanis 1. Qulqulluu Inxooniyoos, 2. Qulqulluu Phaakumiis, 3. Qulqulluu Maqaariyoos, 4. Qulqulluu Amoonidha. 2. Sooriyaa. Jalqabbiin sirna kawaalaa Misira ta'ullee abbootii achi dhaqanii sirna kawaalli itti bulu arganii fi qo'ataniin Sooriyaatti babal'ateera. Namoonni kawaalli akka babal'atuuf shoora taphatan 1. Qulqulluu Luunis, 2. Qulqulluu Efreem, 3. Qulqulluu Sim'oon, 4. Qulqulluu Za'amiid, 5. Qulqulluu Bersoomaa, 6. Qulqulluu Yisihaaq fa'aadha.
sadii Filisxeem. Gammoojjii Yordaanos keessa dur Yohaannis Cuuphaa fi baahitaawota birootu turan. Tulluu Siinaa lafa Waaqayyo Museef mul'atettis baahitaawonni du'anii yaadannoon jiraatan hedduu turan. Kawaala asitti kan jalqabee fi babal'ise qulqulluu Hilaariyoom dha. Kanneen biroonis Abbaa Jeeroom, qulqulleettii Paawulaa, qulqulluu Zoosimaas, Maariyaam Misrii fi qulqulluu Awukiinna. 4 Qosxanxiiniyaa fi Isiyaa Xiqqaatti. Isiyaatti kan hundeessanii fi babal'isan Baasiliyoos isa Qisaariyaa fi Yohaannis Afaan Warqeedha. 5 Itoophiyaa. Phaaphaasiin Itoophiyaa kan duraa Abuna Salaamaa Kaasata Birhaan dha. Innis Misiratti Abbaa Phaakumiis waliin wal argee fannoo harkaa fudhateera. Kawaal yookiin gadaamiin Itoophiyaa kan gale garuu Abbaa Aragaawiinidha. Innis erga Abbaa Phaakumiis du'ee qulqulluu Teewodiroos biratti monoksoota 8 waliin gara Itoophiyaa dhufe. Isaanis qulqulloota 9 jedhamuun beekamu. Kawaalli jalqabaa sunis Kawaala Dabra Daamoo jedhama. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif, ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አላት።